maal jettee isinitti dawwalatte namiidhaa jirti madaamin jettee isinitti himte. Mate turte natti nimanne mucaa natti man barkaleessuma dhagayen barri dhuma shiratan dhagaye balee dura. Maal siin jedhe? Namba isaan ture barri sagalee taane fi qabu. Maal siin jedhe? Najjeesu natti gamu jettee natti himtee naan taane manni naan jettee billaan natti gamti naan jette kan inni hogganatti himu. Wayne. Aha. Sinoo ormichaa akkamii fudhattan? Amma kan beekamneedhaan kan amma nis wanti achi ga'een jiru ganaa kaameraan sakattaadhaan. Nasi jammari si maaliif irratti ilaaltan amma barbaade yoo ta'e haadhoo keessan dhiisaati ganda otoo ta'e namni nu akkana sa'aatii kana sanitti himatu already warri biiroo sa'aatii sanatti sobda taa'e namaan jedhu garuu gaafa akkana dha'ee namatti himatan immoo baasuu qabdu sin jechaadha amma barbaade yoo ta'e baatee too foolisiin qabamtee hidhamtee biyya baashitti nagaa yoo galtee shi wayyaa ture hanga sadarkaa nageessu irratti maal callisanii ilaaltan. In dhageenye malee kana tulfaata ollaanii maraan oola maal Obboleessa warreen obboleessan natti mee akkasitti waan akkasii jira naan jettee yeroo darbee torbeen kunne kana himteen akkana taate. Silkii ishii immoo cufaadha. Silkii isayyuu goddanyaa madaamishiitu micoo Itoophiyaa wayii fidee dhufee achitti micoo sanaatiin dawwalte malee micoo silkii hin qabdu waan itti walagganaa nyaadhu dhabne. Biiroon ishii bakka sana galtee homaaf biirootti ni mannee mucaan dura akkasitti. Mucicha akka manatti fakkaate irraa fuuneen immoo tarra. Siyan haisa rutaate. An chaarjaan jira. Inna biro Dubai osoo beektu biro jettaare ate montala ta'u biro maaltu jira osoo. Yaa namni isaa warri biiroo amma barbaadde madaamni isaan garuu obboleessuun haala mijeessee amma barbaade yoo ta'e mucoo sana baasuu qabatee achi keessatti ilaaluun qabu ture. Ayyaa ta'u akka ibsaa qonna irratti huufi boodan deebi'a wanti ta'e. Jette faayidaan mucoon suni kun maal ta'e beektaa? Mucayyoo kana dura gara biraa galteetti. Mucayyoon kun mana ayyarattee jirti dura bilbila qabdi itti fayyadamaa jirti. Niitii biteef akka biyyarraa achi seentee jechuudha. Erga achi seentee bittee fi gaafa ishiin mana jijjiirrattu bilbila irraa fudhatte. Bilbila ishii ammaa kana miti kan irraa fudhatte ishii duraatu irraa fudhatte. Wanti beekuu qabdi. Dani jechuudha asirratti. Yan inni kun ikkoo sirriidhaan biqiltuu. Bilbila ishii duraatu irraa gaafa fuudhan ishiin bilbila hin kennineef yeroo gaafa biraa baatu biqiltuu. Birrii ishiitiin bitteef jedhan birrii ishiitiin bittee fi achumaa irraa fudhatte gaafa ishiin baatu maaloo siifan kaffalaa naan jedhe obboleessi jechuudha maaloo siifan kaffalaa naa deebisan naan hin diddeedha. Maafin bitate kana immoo bitamuuf jennaani ayyaana ramadaana barii sii bitaa jetteen jiran. Ramadaana barii ishiin kana kaakunoo. Ta'u malee jammar warrumti biiroo sun akkamitti bilbila malee galchuudha ber. Lakkiin belaa seenaa bilbila mucayyoo wajjin hojjettuu saniin obboleessatti bilbilatte. Obboleessa bilbila micoo mana fira maadaamii ishii jirtuutiin bilbiltee na rukuttettee matteere jireenya. Yes, bilbila amma fakkeenyaaf mana madaamii nama lama ta'anii hojjetu miti. Akka inni jedhutti bilbila mucayyoo san irraa fuuteetii obboleessatti bilbiltee bildaadhaan natti galchite. Dubaay kana keessa maal takka jiru beektu dhiiroo mana tokko amma manni lubbuu namaa akka kunoo ulaa booranticha qalatanii sanitti lubbuu namaa gabbarantu jiru jechuudha. Namni booranticha beekan. Ishiin ona hiikkaa ramadaanati reeffa micoo gibira gabbaran jechuudha. Si jammarra kun ijoolleen keenya qaban ofiin boontuun bilbila malee akkamitti ofamanii maallaqa isaanii baasanii bitatuu qabu jechaadha. Madaamin sun amma fakkeenyaaf hin dhorkiti miti. Dhossaadhumaan goddanyaa sana bira deemtee dawwaltu sana naa biti jetteeni ofiishiti bitachuu qabdi malee namni akkamitti ofamanii too bilbila malee mana madaamii hojjeta. Amma barbaade yoo ta'e bilbila hin bitattu taanaan deebuu qabdi.
Garuu sodaadha. Osoo biiroodhaan bahin dura osoo biiroodhaan bahin dura bilbila naa eeyyamtamuni. Ijoollee teenyaani hurrii wayii Dhugaa rabbii maal akka ta'e hin beeku malee akka isaan sodaatan akka isaan sodaatan sababa isaan sodaataniif akkasitti itti taphatu bir. Otoo kostaarraa taate deeffaarii taate eenyumatti gamtu sana maarka ishee duwwaan ta'in bararriitee baatee haa qabamtee galtu jechaadha. Otoo jalaa baddee qabamtee poolisiitti ishee qaba malee wanti ishiin taatu hin jiru. Ennuma itti akkasitti billaan doorsiftu sana simjattee baatee baddi. Gisee baatee baddee sana hin qabamtu waan ta'eef. Jaba qabdan. Albeedhaan doorsisaa turte seena. Inna Akkasitti himatti kan obboleessatti maaf ta'es gisee sana. Bilbila hin qabdu silaa erga doorsiftee baateetuma hin qajeeltu harkuma ishee duwwa. ajaa'iba. Deebisiimmoo baateen baddu. Ayyaa carraa keenya dhugaa rabbi. Akkasumayyuu midhaan sun hammamuu yoo jaanja'e hammamuu yoo raata'e mi'aansi nama waan ta'etti illee dubbatu. Maaloo akkuma har'aa kana akkanumatti dhufanii dubbatanii furmaanni numa laattamaa fi bara. Nama Waan hin beekeen mucaan sun nama hin qabu goddanyaa hin qabu maa hiriyoota isaatti himiin waan akkanaa ta'e dhugaa rabbiin waan akka ta'e hin beeku ijoolleen keenya maaliif akkanatti akka sodaatanii yoo waan ta'e dhagaan akkamitti akka isaan sodaatan deebisi immoo akka isaan madaami sodaatan maaf sodaatu. Ijoolluma aanadhuma jalduu kana joorraa techaa maalitti godhanii jedhee biran jaanjessaa wayii qabaayii uummanni gidda kasanii dhufu. Isaa walirratti dhiiraa ta'anii mandara keessatti dhiiraa ta'anii hoggaa si ba'anii irraa ta'u raammoo nyaatu ta'uu I don't know by the way. Akkuma har'a dhuftanii asirratti dubbatan kana maaliif gaafa sana albeedhaan doorsistii bilbilan kennineef jedhanii maan dubbatin akkatti baasamu warreen dhabamu biyya kana keessatti seeratti 884 irratti bilbilattee waan barbaadde godhachuu dandeessa habiibti. Hin baasitti lakkoofsa niitii sanii kennite yookaan lakkoofsa paaspoortii micootanaa kennite baasisiisuu dandeessa bara. Maaliif gaafa san dhufanii dubbatin har'a du'aa ishiit irratti homaa dubbatanii garaa nama bu'u. Deebisi immoo ijoolleen keenya nama wajji walitti dhufuun barbaachisaadha. Ijoollee wajji wal baruun nama fayyada beektaa. Amma gaafa ijoollee wajji walitti dhufanii icciitii amma too fakkeenyaaf namni tokko rakkatee seenaa waan akkanaa jedhanii dhugaa rabban guyyaa tokko ijoollee rakkattee akkasitti achi hin bulchu jechaadha. Maaliif waanan beekuufu rakkisna isaanii natti matan taanaan biiroo maan ta'in biiroos taanaan mana madaamis taanaan hin bulchan achi. Guyyaa sanatti hin dhaqee baasa guyyaa tokko sanatti maaliif waanan beekuuf jechaadha. Osoo hiriyoota isaaniitti matanii hiriyaan isaanii erga micoo lubbuu ishii qidaamee darbe qidaamee dangaddaati mitire kana yaadni isaanii dabre bakka gibira gabbarte kaaniitiin akka biyya keenyatti olaa booranticha qalata san micoo ayyaana qalatteniitiin. Ani gara fuulduraatti yoo otoo barumsa ta'ee fi bareessa akkamitti bilbila malee taa'udha akkamitti of amananii taa'u otoo rakkoon tokko irra ga'e akkam godhu. Bilbila malee taa'anii inni itti bilbiltee niitiin albeedhaan na doorsiste dhusummaa fukkamamee taa'aa ture agarsiin duututti deegaa ture har'a maa dubbatere. Maal beekan inni amma bilbila ishii sanii irraa fuutee tokkoleessatti bilbilte. Albeedhaan natti gamtii naan taane jetteetti matte obboleessatti. Akkas taanaanii intalli wajjiniin hojjetan suni achi jirti moo baate. Eeyyee gaafin kiyya micaan obsaa san chaarjiin godhadhee dhufaa naan jedhe bilbila micaa obboleessa ittiin bilbilame sun jira miti. Intalli sun lubbuudhaan jirti moo baate moo lamaan No jireenya mana sana lama taanee hanga hojjetan natti fakkaanne isheen sun mana biraa hojjetti gaafa achi deemtu bilbilteetti matte natti fakkaate. Lakki manuma sana itti qola olaa deebi'u bicichi yookiin sagaleelleen duubatti deebisee dhaggeeffadha. Mee axxaarra himee. Lakki mana miti jireenya qaamina hanga hojjetan natti fakkaanne. Borcaa jira no bakka tokko miti. Qaamina hojjetanii dubbiin hun hin taane. Waan fedhe Nageenya jireenya mana tokko osoo ta'e ishii tanii bilbila kennite ishii tanan dhorgattu yookaan mana obboleessaa yookaan mana firaa wayii yookaan ollaa taate malee mana tokko keessatti ishii sanii bilbila kennite taanan tanaaf irree kennite tanan dhowwatte taanan san irree dhowwu. Maaliin yaada beektaa malee Attaarroon bayeessa. gara lachuu yoo ta'e waa'ee bilbila miti yoo oduun cinkuu baate tokkoffaa obboleessatti daawwalatte miti.
ittimte miti natti gamtetteeni maal egaa amma har'a dhufanii to dubbatan kan dura odoo nutti mani maal ta'a Dhugaa rabbii dura osoo himanii kan barbaachisu lakkoofsa paaspoortii ishii qofa lakkoofsa paaspoortii ishii san hin baasitti kenniteeti albeedhaan itti gamtii bilbila dhorgattee waan ittiin arganne achi bachisiisuudhaaf illee yookaan mootu baay'itoo harka kee seeratti kennadhu gara biyyaa gali qaama seeratti harka kee kennadhurree jechuutti yookiin qaama seeraa ishii dhaqqabuu danda'utti bilbiluu hin dandeenye jennee osoo hin baasitti himne hin baasissa kan dii takka ta'e lakkoofsa paaspoortii ishii koompitara irra galchee maadaamii ishii lakkoofsa maadaamii ishii baasee itti bilbilee maaltu ta'eeti jedhee gaafata dhugaa rabbii kunoo micoo ji'a 9 hidhamte siniin jedhu san chaarjaa keessatti micoo sun kan hidhamte nan hiisiseette niitiin hin baasidha maaf hiisistee naan paaspoortii bakka nani paaspoortii ishii dhoksee paaspoortii ishii hattee baduudha osoo jirtu kaameraan viidiyoo waraabee kaameraa sanaan qaama seeratti itti kennee qaamni seeraa qabee hidhee namni gaafate tokko iyyuu hin jiru. Ani dhiifama godhee fiiraa meeshaa kiyya micoosi malee jedhamtu takka iyyuudha wannootti dhiyoo jirti baasitti dhiyoo jirti ishiitu geeche lakkoofsa paaspoortii ishii galgala akkuma har'aa kana kun akkanumatti suura ishii maxxanfannee odoo haasaa jirru fidanii lakkoofsa paaspoortii ishiitti kennanii ganama dhattee kennitee bilbilanii aga har'aa namni gaafate hin jiru dhaqa gaafadhaatii baasisiifadhaadha ani dhiifama godheefii jira. Wanti ishiin na jalaa fuute hin jiru ani qabeenya koo olfadhee jira waan ta'eef viidiyoo san kenninaan hidhanii jettee micoo sun baatee gara biyyaa galteerti viidiyoo iyyuu irratti hojjadheen ture suura ishiit irratti chaarjaa keessatti namni dhaqqabuu dandeessan jedhee maaliif lookeeshinii mana hidhaa micoon itti hidhamte sana hunda itti kennitee hin baasitti deemaa baasisiifadhaadha jetteeni ijoolleen naqanii baasanii micoon gara biyyaa galteerti nagaana sanirree obboleetti ishii ji'a 9 guutuu obboleettiin osoo beektu callistee maatiin biyyaan dhagahin jettee callistee nuyi kan micoo san baasisiisee gara biyyaa galche. Furmaan hin dhabamu yoo dubbatan. yoo dubbatan maaliif hin dubban? warri mana madaamii jiramee warra jalaa baay'een isaanii raatudha beeki ofiin bontu maaliif raatudha isaanii guruuppii godhadhaa wal dubbisaa wal baraa keessaa wal dubbisaa jenna sa'aatii 24 hin dubbanna. Hin dhaga'an jireenya keessanuu barbaachisu bar ijoollettu hin himatin kun akkuma har'a fidanii suura amma jireenyaan obboleessa irraa dhaga'e miti yookaan obboleetti irraa dhaga'e nama marraa'uu dhageenyaan suura ishii kana fidee asirra godhee miti akkuma duutee ishii kana dhageenyee cudhufne mana jireenyaa rakkattee ishiitis dhageenyee hoo dhufne tokko waa tokko beeka furmaatni laattamaaf jiraa ishiititti du'aarra maal fuu yeroo hunda namni keenya maaduu irratti qofa wal gargaara. Ani mucitti dhumti kun yoo isheetii ofirratti laafte malee dhugaa rabbiin mashiin akkasitti doorsiftu sana baatiituma akka barbaadde yoo taate otoo baatiidhuma deemteeraatti akkasin taasoo turte garuu sababa sodaa qabaniif akkana kana hundarra ga'u beersa darba. Ijoolleen keenyaan sodaatti seenaa keessumaayyuu ijoolleen laga keenyaa gara lixa shaggarii kun bogbaaqaa dhugaa waaqa. Bogbaaqaa ijoolleen biraa beeyooshiin haadha raawwatteen deebistee haadha raawwatteen wajjin bultii bee. Isaan sodaatte numaayyuu berhabitti isaan berakka malee sirratti tacamaalla qubarati sodaattee taanaan. Garuu gaafa yaarati argan isaan akka ajaa'ibas sodaatu. Maaliif osoo tamma mana ishiin hojjettu sannattee maaliif bilbila malee hojjetta seera mirga keen kabachiifattoo jetteeni kaayyoo kootiif jedhee nuubsaa jira malee siin jetta. Kaayyoon keessan qilee abuu mirga keechan kabachiifadhaa. Seera hordofa mirgaaf dirqama keessan beekaa googiliirra laala yoo ingilifa dubbisuu wallaaltan oromifatti wanni godhadhaatiif dubbifadha dhugaa rabbii taa'ee jira bee imalli isaanitti irra jira mirgi keenyaaf dirqamni keenya. Taanumti bilbila qabateeyyuu nama wajjin walitti naasofne meeqa jira seeti. Kan goodanyaan barbaachifne maal hin jedhu callisanii bichaa isaanii kan jiraatan garuu namni nama barbaachisa jechaadha waan barbaade yoo ta'e jechaadha guyyaa rakkatte guyyaa hundaafiyyuu namni barbaachisaadha. Nama naasoo kan hin jaalanne meeqa jira yoo rakkatan immoo rakkoo isaanii uffatan meeqatu jira. Hojjettee yookaan fudhanneetu jira jechuudha geera qoyattaarraamee haa dubbatu daldalaa humtuu yoo ishiin diddee dubbatte biyyattan ishii darba. Ittiin kennina jetteen jiran. Ishiin irra seera jara ooluu qabdi dhugaa rabbi. Akkas jetteen jiran. Amma ijoolleen akkasii birlaan daldaalaan sun tokko hin diddii miti. Ani wantoonni akkasii naquun namee ture. Garuu jechaadha gaafa duraanii biiroo gaafa deemu
Doorsisatu ture jechaadha. Amma maallaqa koonirraa nyaacheetoo ofishiiti waan sadarkaa baay'ee irra nageessa jirti. Garuu ishiitti hin deebi'u jedhaan kooti bayyaa akka barbaade. Maal jettee? Madaamin lafa dhiyoo jira. Daldala dhumtuu yoo ishiin diddee dubbatte birriyyuu ittiin kenniina yoo ishiin diddee biyyattan ishee darbaa jettee akkas jettee laa dura zim jedhanii taa'anii akkas jetteen yaadayyuu nama galchu waan ta'eef daldala irratti hojjechuudha. Isaanii kun jedhu bar dhugaa rabbii yoo diddee biyyatti galchu jedhanii doorsisu bir hanga ji'a ja'a Qoy meemi imorraan booda sagalee sheersii godha yoo danda'ame. Lakki ila namichi sitti hime suni sagalee ishiin hooshiin didde biyyattan ishii darba itti sanuu qabaate Namicha miti boca yoo hin danda'u. ukkoo seeran gaafachuu hin danda'ama waasaap birraa oo jalaa badirree appiin ittiin deebisanii jira waan ta'eef deeffattee qaama seeraa dhaggeeffachiistee hin baasitti kennitee ishiinuu qilee buute mataa ishiitiin. Ishii fi haramuu warra Injeru namoota baay'ee jira.